Video kana keessatti Telegram irratti settingiiwwan sirreeffachuu qabdan 5 isiniif qabadhee dhufee jira. Egaa warroonni Telegramatti fayyadamtan settingiiwwan kanneen 5 beekuudhaan keessattuu namoonni adda addaa dhufuudhaan gara akkaawuntii keessan Telegramatti dhufuudhaan bilbiluudhaan isin rakkisu. Akkanumallee gruppii adda addaa keessatti aad isin godhuudhaan isin rakkisu. Akkanumallee dhaggeeffattoota koo profile picture keessan lakkoofsa bilbilaa keessan beekuudhaan karaa adda addaatiin isin rakkisuu danda'u waan ta'eef wantoota nama isinitti agarsiisu 5 kanneen sirreeffachuudhaan irraa fayyadamuu dandeessan. Video kana keessatti kan isinitti agarsiisu Telegram irratti settingiiwwan sirreeffachuu qabdan 5 isinitti agarsiisa. Nageenya isin daganne. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuunee akkam jirtan dhaggeeffattoonni YouTube channel Soofuma Rap. Warroonni yeroo jalqabaatiif gara YouTube channel kanaatti dhuftan YouTubein kun YouTube barnootaati waan ta'eef subscribe gochuudhaan gara maatiiwwan keenyatti dabalamaadha. Video kana immoo like share gochuudhaan eegalaadha. Amma gara barnoota keenya kanarraatti ceena. Egaa video kana keessatti Telegram irratti settingiiwwan beekuu qabdan 5 isiniif qabadhee dhufee jira. Keessattuu settingiiwwan kana sirreeffachuun kan isin gargaaruuf namoonni isin hin beekne gara akkaawuntii keessan Telegramatti dhufuudhaan isinii bilbiluudhaan miseejii isinii erguudhaan akkanumallee wantoota adda addaa isin irratti raawwachuu danda'u. Akkanumallee gruppiiwwan adda addaa keessa isin seensisuudhaan isin rakkisuu danda'u. Akkanumallee dhaggeeffattoota koo lakkoofsa bilbilaa keessanillee salphamatti arguu danda'u. Profaayilii keessanillee salphamatti suuraa keessan daawunlood godhanii buufatanii itti fayyadamuu danda'u waan ta'eef settingiiwwan kanneen 5 beektanii itti fayyadamaadha. Jalqabarratti gara akkaawuntii keessan kan Telegramatti ni seentu. Settingiiwwan kanneen 5 step-dhaan isinitti agarsiisa. Nu hordofaadha. Tokkoffaa irratti settingii tokkoffaa sirreeffachuudhaaf as sarara 3 kanarratti kilik gootanii ergasii immoo gara dhumaa irratti settings ka jettu ni argamti. Ishee irratti kilik gootanii ergasii immoo keessa gad dhufuudhaan privacy and security ka jedhu keessa ni seentu. Egaa settingiiwwan amma isinitti agarsiisu 5 as keessatti argamu waan ta'eef step-dhaan isinitti agarsiisa. Tokkoffaa lakkoofsa bilbilaa keessan namni kamiyyuu akkaawuntii keessan irra seenee akka hin arganne yookaan profaayilii keessan irra seenee akka hin arganne gochuudhaaf dakara dhuftanii privacy kan jedhu jalattiin phone number ka jedhu ni argama jechuudha. Privacy and security keessa erga seentanii booda phone number ka jettu kanarratti kilik gootanii ergasii immoo akkuma asirratti argatan lakkoofsa bilbilaa keessan eenyu akka arguu barbaaddanii isinii jedha. Everybody irra yoo gootan namni kamiyyuu jechuudha. Dhaggeeffattoota koo namni akkaawuntii keessan irra seenee profaayilii keessan irra erga seenee booda lakkoofsa bilbilaa keessan salphamatti argachuu ni danda'a jechuudha. My contacts ka jedhu kanarra yoo gootan immoo hiriyoota keessan yookaan immoo kontaktiiwwan keessan kan Telegram irratti argamanittu ilaalaa jechuudha. Nobody irra yoo gootan immoo lakkoofsa bilbilaa keessan kan akkaawuntii keessan Telegram ittiin banatan namni kamiyyuu arguu hin danda'u jechuudha. Asuma irratti dabalatan immoo kan isinitti agarsiisu dhaggeeffattoota koo who can find me by my number ka jedhu ni argama. Lakkoofsa bilbilaa keessan eenyu akka barbaaddanii jedha. Asirratti everybody irra gootan namni kamiyyuu lakkoofsa bilbilaa keessanii akkaawuntii keessan argachuu ni danda'a. Akkanumallee my contacts ka jedhu kun immoo yeroo filatan jechuudha. Hiriyoota keessan qofa akka itti fayyadaman taasisaa jechuudha. Tokkoffaan isa kanadha. Lammaffaan immoo ammas dhaggeeffattoota koo privacy and security keessatti erga seentanii booda online irra jiraachuu keessan namoonni akka arganii fi akka hin argine bakka itti gootanidha. Last seen in the online ka jedhu kanarratti kilik gochuudhaan akkuma asirratti argartan everybody irra yoo gootan online jiraachuu keessan Telegram irratti yeroo isin online seentan ni mul'isa. Akkanumallee my contacts irra yoo godhatan immoo hiriyoonni keessan qofti akka online jiraachuu keessan beekan gootanii nobody irra yoo gootan immoo dhaggeeffattoota koo namni kamiyyuu online jiraachuu keessan beekuu hin danda'u. Telegram keessan irratti jechuudha. Telegram irratti online yeroo seentan seenuu fi seenuu dhabuu keessan namni kamiyyuu hin beeku jechuudha. Kanneen keessaa kan barbaadan filattanii ala godhadhaadha. Sadaffaa immoo profile photos ka jedhu ni argama. Profaayilii keessan namni kamiyyuu akka hin ilaalle gochuu ni dandeessanii jechuudha. Kanas gochuudhaaf profile photos ka jettu kanarratti kilik gootanii ergasii everybody kanarra yoo godhatan dhaggeeffattoota koo namni kamiyyuu profaayilii keessan ilaaluu ni danda'a. My contacts irra yoo godhatan immoo dhaggeeffattoota koo my contactiiwwan keessan yookaan immoo hiriyoota keessan kan Telegram qofattu ilaala jechuudha. Nobody irra yoo godhatan immoo namni kamiyyuu profaayilii keessan kan Telegram irra godhatan ilaaluu hin danda'u jechuudha. Kanneen keessaa kan barbaadan filattanii irra godhachuu ni dandeessan. Sadaffaan immoo dhaggeeffattoota koo namni kamiyyuu akka isiniif hin bilbille akkaataa ittiin gochuu dandeessanidha. Privacy and security keessa erga seentanii booda dhaggeeffattoota koo codes ka jedhu irra seenuudhaan ergasii immoo akkuma asirratti argatan who can call me eenyu akka isin Telegram keessan akkaawuntii keessan kan Telegram irratti akka isiniif bilbilu barbaaddanii isinii jedha. Everybody irra yoo gootan dhaggeeffattoota koo namni kamiyyuu akkaawuntii keessan Telegram irratti isiniif bilbiluu ni danda'a jechuudha. Kanaafiyyuu isin jeequu danda'a. My contacts irra yoo godhatan immoo dhaggeeffattoota koo hiriyoota keessan kan Telegram kan ta'an qofattu isiniif bilbiluu danda'a. Akkanumallee nobody irra yoo godhatan immoo namni kamiyyuu jechuudha Telegram keessan irratti isiniif bilbiluu hin danda'u jechuudha. Nobody irra godhatanii jirtan waan ta'eef jechuudha dhaggeeffattoota koo haala kanaan isa kana sirreeffachuu ni dandeessu.
Shanaffaan immoo dhaggeeffattoota koo groups in the channels kan jedhu ni argama. Egaa groupiiwwan adda addaa keessa isin galchuudhaan chaanaliiwwan adda addaa keessatti aad isin godhuudhaan namoonni isin rakkisuu danda'u. Keessatti groupiiwwan barbaachisoo hin taane isin fedhii irraa hin qabne isin hin jaalanne isin jeequu danda'an keessa isin seensisuudhaan yeroo adda addaa message-iiwwan adda addaa akkanumallee dhaggeeffattoota koo notification-iiwwan adda addaa isin dhufuudhaan bilbila keessanillee isin jala rakkisuu danda'u waan ta'eef groups in the channels kan jedhu kana keessa seenuudhaan as keessa filannoowwan baay'eetu argama jechuudha. Eenyutu gara groupiiwwanii fi chaanalaatti aad akka isin godhu barbaaddanii isin jedha jechuudha. Asirratti ni filattanii everybody yoo filattan namni kamiyyuu gara groupiiwwan adda addaatti yookaan chaanala adda addaatti isin galchuu aad isin gochuu ni danda'a jechuudha. My contacts irra yoo godhattan immoo dhaggeeffattoota koo gara groupiiwwan adda addaatti chaanala adda addaatti namni aad isin godhuu danda'u hiriyoota keessan kan telegiraamaa qofaa jechuudha. Saniin alatti namoonni argaman hiriyoota keessan kan hin ta'in telegiraama irratti jechuudha. Gara groupiiwwan adda addaatti chaanala adda addaatti aad isin gochuu yookaan miseensa isin taasisuu hin danda'ani. Nobody irra godhattan immoo dhaggeeffattoota koo namni kamiyyuu heeyyame keessaniin alatti gara groupiiwwan adda addaatti akkanumallee chaanala adda addaatti isin seensisuudhaan isin jeequu hin danda'u jechuudha. Asirratti filatamaan dhaggeeffattoota koo nobody irra godhattan baay'ee tokko murteessaadha. Sababni isaas namni kamiyyuu heeyyama keessaniin alatti groupiiwwan adda addaa keessa seensisuudhaan yookaan immoo chaanala adda addaa keessa seensisuudhaan isin hin rakkisu jechuudha. Egaa dhaggeeffattoota koo settingiiwwan kunniin shanan isin fayyadu isin qarqaaru waan ta'eef irraa fayyadamaadha. Sababni isaas lakkoofsa bilbilaa keessan namoonni akka hin argine gochuu dandeessan, onlaayinii jiraachuu keessan namoonni akka hin argine gochuu dandeessan, profaayilii keessanillee namoonni akka hin ilaalle gochuu dandeessan, akkanumallee namoonni akkam akka isin bilbilan karaa telegiraamaatiin hiriyoota keessan immoo namni kamiyyuu akka isin bilbilu gochuu dandeessan yookaan immoo namni kamiyyuu akka isin bilbilu akkaataa ittiin gochuu dandeessan isinitti agarsiisee jira. Kana qofaa miti groupiiwwan adda addaa chaanaloota adda addaa lee keessa namoonni akkamitti aad akka isin godhan yookaan immoo gara groupiiwwan adda addaatti yookaan chaanala adda addaatti akka isin affeeru eenyu akka isin affeeru filachuu akka barbaadanillee asirratti isiniif kaa'ee jira. Nobody irra yoo godhattan filatamaadha. Sababni isaas groupiiwwan barbaadan chaanala barbaadan keessa kan seenuu qabu isin malee hiriyoonni keessan garasitti isin affeeruudhaan isin rakkisuu danda'u waan ta'eef egaa settingiiwwan kanneen shanitti fayyadamtanii telegiraama keessan irraa faayidaa guddaa argachuu ni dandeessan. Barnoonni kan koo kanarraa kana fakkaata. Warroonni hanga ammaatti maatii YouTube chaanalii kanaan ta'in subscribe godha. Viidiyoo kana immoo like share gochuudhaan hiriyoota keessanii dhaqqabaadha. Barnoota kan koo kanarraa asirratti xumuree jira. Yeroo biraa barnoota biraatiin walitti deebina. Ura bulaa.